السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا ما تخيل ركالة الدنيا رجعت مرت نجي أفجال خوجان بكم جرت سنا جيش اسمه يجا أكما جنة أكما تمنا بان خنوجا الحمد لله عبدي منا قلت نجرا عبدي وما تخيل سلام يا بتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجي في يارا خم جمدة دارت الحمد لله ما نجي أنقل دينجرا ما نجي أنقل دينجرا زالم نجا سلايس أنقبوا نجوا كمان دملا بيجا كمان تقرو أكو خالين جيسو إن شاء الله وريك ستيرتي نتو تعالى نتو مثلا وريك سيلي نتو مثلا تك لوك سنجرت يلا دينا دين غوري سنجرسيس لكن هذه سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يوم تابعوا هردو تكني جاكم الحمد لله يكونوا أبدي بابني جرا دعوتو تكني والله هدو تكغلتو مالا ورينا أبدي إيسي جرا أبدي نيسي جرا نجت تام كونوا هران تنا گمتون تنيا گمتو تي سني كونوا أبدي بابني جرا نسنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جتن persanya kali maru pakai tenaga kasih tahu saya aku aja Abdul Nur lebih jaga orang kerja itu dah DB ibdat orang thaka thaka singgo ye ibdat harka jarti nama jarti nama tu jin wan tar dalagan isani sebagai sarka kan jaga misalnya awan kami Barakam jarti nama jin saya jadi asal kira berkat ada nol satu jin berarti ada nol apa yang dibuat jangan kan ni Ega umat kenya akuma abdi tani bafne jira abdi kuno ara mana sajra male fiyo tani dadanno ismuradi da tarifi dadanno dunia da tasamda abo yona nisni walgar walgar ولا كنا خوني وان بدا وانا ما كتي بيخا ومتا خنيا مالف جارسنا ما هاتو جارتنا ما اتشو كستمار بيقوم عم بيدارا نتيك ايشتان الدنيا رتقانا جرى خنوان تيف ومتا خنيا جارتي نمارت كنا نمني حركات أكانت تيوان تاني تبجو ما كيا بينو كون جارتي سادي إسانا كجارتي تك بيجي بكبوان بيجي تبرنا أنا كميري ونو لا لا أنا رجعت تك لا خنيا خورمو خا لا خورمو تنا دمو كنا فنرمو سوكر لو خورمو ويا هارينو منتو خورمو تم خورمو تاني بيجو لا lanjani wala ni moni baik orang baca orang baca mana itu kara orang ya sudah isi cara nama jadi lidah sini nasi mal jangan dalam doji wala orang cidan sing kaya sanggurre kada bani sana tu sanggurre anak dimit isan kada bani ada pesan wal gara ko ka bazar di sa ang mo ko din sa kamari wala ka kan yero fo sa sarafan ka والله دوتك عبد ما خناو أكف فيديو قال خنا قرانين مالين جي غربا خنا وصوت ماني ميدا غرب راتي رمت جيتين دوتك هاتي مالف نمن خوني نمن خوني واحد دوف جراتا أكسي ورات جراتون خوني ركز هذا والتمو والريبو خنا أمة خنيا ونفدتك كنجرتو خنو مافو أرانتنا عبدي نماتو بداسة كبجاني جنة كنو أكرتي بتيرتي وان شعب التافه نقدر تقلال بداسني أبديلا خناتوك أبدت جنان دوران كوما في البجان بته الحمد لله سبب قرته إيرلا مسجد خفوز دبلين أبدي بته كنا بداسا مناجرا الحمد لله خنوز زتشو أبين معامراتي متي جمع تشوسي نس جارلا نس خبجادا وهدوف كذا خبجا خنو مافو الرخيص ما إبسافا جنجرا الرا نقدرتني وبليس كأني خنا نما هاتي mana saat. Ada lagi nih itu terkali nari nama karena itu koti ilmu mau tuan siapa kau beri beta. Beri sekolah jiran tu kau faham itu rapi nasi baru nufi dia gol berre. Rapi mata kau. Wajib jiran majalah dia mujur terlela. Anak mana amsini nama tiga sahabat tiga orang ada silam. Mau terima diri dia betul. Jalan dua hari aku mau pulang karena jalan. Ifkah dia mujur tu ti. Ifkah vivi ke dalam balik iwan tanah guys kerja ti. I makas beli ti. Rapi tak rapi tak boleh. Lagi nanti rakina akar rakon serlen. Gersi semua dah jangan di kuda. Nak jalan biar kan tu bodoh lagi lagi awal dah mata. Lagi anin jirat lagi anin jirat lagi anin jirat dua nano. Akai sini lagi anin jirat tu. Antara aja war harga yang balik suatu harga yang. Harga yo kan tu juga dengan harga tu lagi mungkin aman. Kalau jindenya berlaku dia berre. Tamsa segera singkap. Kalau harga ni gak biasa mana? Tamsa gua segera angkap ni. Sila bisa kita mana jadi. Sila kerja nama jalan kerja nama arde. Amalnya kan kalau sih mana kalau kita kati pada. Melihat dia. Mira kerja kerja. Egram ni sekali rade. Egram ni sekali rade. Rakonggot. Nama sih tiap menit yo marates sekas bisa lagi betul. Yo berarti biar kan berarti ada. Ada pasti tidak boleh. Jadi sembarang kumar. Yo kerja barang kumar ke udah. Itu wallah rok itu tu mana kerja jadi siapa orang ni berarti kerja tu. Kanat. Panumar ke bagai orang tuan.
Kanumaafuu gaa uummanni abdii qabeetu meessi akka dhaadattanii akka akkasitti abdii qabdanii tumtasanitti hin irraanfatina isin jalaas hin hafne warreen abdii tumu jiru sanii manatti akkuma amma dhayinee abdii fuune kanatti ammaas fuudhaaf tarkaanfii sirratti Kana caalaa nuti si bara. kana caalaa fura jirra kanumaafuu isinis hamma isinirra geenyutti laal waan biraatiin amma ishee abdii galee jira manatti wanni barbaadu duraanuu abdii ta'e abdii yeroo mana nuu gale kana dubbiin nu sirreetii jirti isin ammoo garuu jarri lamaan akkasitti gartee abdii halkanii guyyaa uleen gubbaa dhaabbatu nyaata dhugaatii dhaba kanumaafuu eega wanti takka isinitti hin dhaga'amin eega oromummaa isinitti hin dhaga'amin eega jechuun namummaa isinitti hin dhaga'amin nutis akka abdii gootan kana daran isin caalaa godhuun keenya hafa hin qabnu eega ammaas lafaa kaane gadi hin teenyu hanga dubbii kana bakka itti isii galchinutti kanumaafuu uummata keenya waan akkanaa kana yoo lafa baay'ee jiraate firaa eegaa wanni akkanaa kun babal'atee jira yeroo dheeraa deemuu jira na fakkaatti. Awoo dhageeffadhu toltuu tola matuma keetiif daleetta dhageesse tola mataa keetiin dalagiin wanni takka wanni nama gootu jirtu ati akka durriin nama waa godhattee ni hattee gaafatti nama waa godhattee ni hattee mataa keetiif waa taatee dhugaa saniifuu namoonni gartee nama waa goona nama akkas goonettanii yaaddan dogongorra jirtan sirraawa dogongorri yaaddan sana immoo deebi'ee mataa keessan simmiidha mataa keessan simmiidha waan nama miidhannan ati miidhamte tana beek saniifuu dogongorri yaaddu isinillee booda karaa kan san kanuma. boolloqqootiin yoo qottallee gadi dheeressinii ififitti qoftaa jedhu saniifuu waan akkas jedhame oromoon dureen waa hunda dureen lafatti deebisaa itti gootee fitte maamaa san dhageesse saniifuu takkanaatiin isiniin jaa matuma keessaniif toltuu dalagaa. Baratti yeroo akkasii godhan sanii namni kun bara addunyaa gubatee jira bara ijaan si nagarru si barbaanne si nagarru haya meeqam taana duniyaan osoo jiru yoo leeyaatu osoo abbaa eegaa halkan kana lafa godhan jirtu ijoolleen akkasana gootisan isaan bisiitiin soobanii hoo coree hanga gartee waan jimaraa harkatan sanii soobanii san darganiinti guyyaa qabaman akka isaan ta'uu ta'an ni argitan dhageesse guyyaa san akka isaan ta'uu ta'an waan san hunda maalumaaf godhe yoon isaan shaabdeetis gara laaftaate agguu namni agguu diina kee qabneef inneesi gara laaftaa yeroo nama yaan kakabdin mo kuchis akka garte hulii ol hin baanetti akka hulii waa takkan dubban dhabama yoo goone irraa hojjeta wallaalaan mataa isaatii fi harkuma isaatii gartee ifmeeru jira saniifuu ani isaa hojii waliin qixxaadhu jechuun laakiin amma dura dhalaadha jeete tun ammoo mucaa kana gartee ilmoo isaa fuutee deemtee waan akkana ta'an dalaguun dogongora yoo gartee dhugumaan baalagummaan keessatti akkana godhu taate obboleessiitis itti yaamee baalagummaa fi dhukkubatu adda baafne yoo isin baalagummaa ta'u taate ganaan uumama bakka harkatti baakkoora mataa kaa'e akkasiin gartee fuula ol qabattee deemne milikeeta fuula sii dhoggoon. Tak, mana lagi? Akkanaatiin isin hin jaalladhu. mee dhaamsa boodarraa mee ibsaa waan qabdu dhaamsa. Ana madamsi isaa qabu gaffa keenya laakiin ni beeda inni kun ilma Oromooti yoo rakkatee kan ala warra isitin afaa godhutee yoo rakkoo seene burnumaa tutti rakkatan ni beeda andamsi isaaf dhaamu intala dhalaatiif kan dhalaachuun beeku godhanii haadha dubachiisa naaf haftee rabbiin nama beeku isaa godhu akkuma duraan beeku jirutti maaliif jennaan arree isitin yoo harka kalaatee kawaa godhe eenyu sadii siyaartii dhajee Khadis hin jiru. maaliif ati kayaa maa guyyaan rakkoo seene san marakan sinaa dhaamsa tokko isaa dhaammanee nu jennu Viidiyoon turraga. kanumaafuu laakiin dhaamsiin siidaa bolumaan gaffa keenyaan Jaar jechuun namni fakkeenyaaf miira keessa nama bishaan taanaan ni beektaa. Kanaafuu laakiin miidhaan miira keessa galtee akka miidhaa keessaatiin hin galleen barbaadan ni beektaa gabaabumatti. Nama isanii geessitee kabajaadhaan jechuudha intala ta'e san kalaa duraan yoo jaatiif jiraate har'a kan jaatummaatti yaankattee jirti kabaddaadhaan. Agora sih cuma orang kembar batu karena beda dem tuh. Miira keessa galee kan ishee nama godhe. Sibiidhaan laakiin inni ijoollee dhaame. Miidhaa keessa rakkoo keessa nama rakkoo keessa. Ilmoon isaa ta'u. Atama sih nasi di sana saja itu Wah sih anda sih. Nama miira keessa nama nagamaa jenna jechuudha har'a wala garee minaa beektu. Yaar kun fadu beda kamba isi yaar. Ati akkas jettaami nama miira keessa galchuun digaartii yoo isin laakiin irraa qabdaati akkas gootu kan gootu jedhee yoo isa akka gwaataate. Qadiyyaa seentaatillee. Ilmoon Nasbiyyaa ta'e kuduraan qabu jirtutti irraa qabii ni beektaa. Nagaan isin jiraannaa jiraattee nagaan jiraatti maal nama isin geessu. Lah tahu fikir je bodoh pun masuk ke kamu kalau ala rahu. Waaqati si baafti nas bee dhalaan akkanaatuni ni istiin zeeta danfeftee fuula si naquu dandeessi summiis nyaachite si geessu dandeessi mana keessatti akkanaatan jiraachuun rakkoon hanga suu hanga ilmoo ta'e si fiddu hanga warra isaanii salabsuutti ati ilmoo kee hanga si fiddutti nagiyaan halaalatti raamaqi yoo si fiddutallee raamaqi hamma ilmoo ta'e yoo si fiddee serka keessa ilmoo ta'e ragaarratti
namarratti ilmoo fiddee rafratte warra isaanii qabii itti fidi yoo isii qabdee itti keessa dhabde qabii itti fidi. Qabee itti fidi fuudhee achi geessaa. Akkanaati kabajamtootaa fi hordoftoota keenya hanga gartee muraadis ilmoo isaa fuudhee inshaallah khayrii viidiyoo gammachuuti walitti deebinutti akkasuma uummata keenya ilmoo muraadiin nutti hafe baay'ee nagatu.